raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu hamma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Ashamaa akka mul'atan dhaggeeffattootaa fi hordoftoota raadiyoonii Dirree Shaggar oduu guyyaa har'aa qabannee isinii dhiyaanneerra. Oduu waliinis an Iftuu Galataati. Godina Shawaa Lixaa aanaa Dirreen Cinniitti hojjettoonni mootummaa uummanni akka waraana bilisummaa Oromoo hin tumsineef hin gorsinu jedhan achi buuteen isaanii dhabamuun dhaga'ame. Shawaa Bahaatti waraanni bilisummaa Oromoo poolisii humna addaa Oromiyaa booji'e. Kanneenii fi kanneen biroos isin biraan gahaa amma xumuraatti nu waliin tura. Godina Shawaa Lixaa aanaa Dirreen Cinniitti waraana bilisummaa Oromoo uummatarraa adda baasuuf dulli mootummaa Bilxiginnaatiin eegalamullee hojjettoonni mootummaa kaayyoo kana fiixaan baasuuf leenjii fudhatanii gara ganda dhaloota isaaniitti deebi'uun uummanni akka waraana bilisummaa Oromoo hin tumsineef akka mariisisan taasifaman ajaja fudhachuu akka didanii fi kanumaanis hojjettoonni hedduun achi buuteen isaanii dhabamuu hojjetaan mootummaa aanichaa tokko raadiyoonii Dirree Shaggaritti himan. Hojjetaan maqaan isaanii akka eeramuu hin barbaanne tokko akka jedhanitti aanaa Dirreen Cinniitti hojjettoota mootummaa hundaaf leenjii kennamee fi waraana mootummaan dirqisiifamanii gara ganda dhaloota isaaniitti deebi'uun uummanni aanichaa waraana bilisummaa Oromoo akka hin deeggarree fi hin tumsineef leenjii hubannoo akka kennaniif taasifamanillee hojjettoonni hedduun uummanni waraana bilisummaa Oromoo waliin akka hin dhaabbanne hin goonu jechuun hojii gadhiisanii iddoo biraa kan dhokatan yoo ta'u kanneen biroo qaban immoo achi buuteen isaanii dhabamuu dubbatan. Torban darbe keessa qofa hojjettoonni mootummaa waraana mootummaa yoo xiqqaate konkolaataa 8 marfamanii gara ganda dhaloota isaaniitti deebi'anii uummanni akka waraana bilisummaa Oromoo waliin hin dhaabbanneef mariisisuuf yaalaa turanillee kan hin milkoofne ta'uu hojjetaan kun himanii hojjettoota kanneen gara ganda dhaloota isaanii geeffaman keessaa hanga ammaa namoonni 3 ajjeefamuu fi kanneen biroo hedduun achi buuteen isaanii dhabamuu quba qabaachuu ibsan. Aanaa Dirreen Cinnee keessatti walitti bu'iinsa hidhattoota mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adeemsifamaa jiruun bu'uuraalee tajaajila hawaasummaa kanneen akka manneen barnootaa, keellaa fayyaa, waajjiraalee mootummaa fi kanneen biroo tajaajila hawaasaaf oolan hedduun barbadaa'aniiru eega jedhanii booda waraanni aanicha keessatti gaggeeffamaa jiru waraana qawwee qofaa osoo hin taane waraana xiinsammuu ta'uu isaatiin uummanni rakkoo jabaa keessa jiraachuu ifoomsan. Liiban Jaarsootu gabaase. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii gidduu galeessaa lola godina Shawaa Bahaatti waraana mootummaa waliin taasise irratti poolisii humna addaa Oromiyaa booji'uu beeksisee jira. Miseensi waraana bilisummaa Oromoo tokko raadiyoonii Dirree Shaggaritti akka himetti lola godina Shawaa Bahaa aanaa Booraatti waxabajjii 10 bara 2022 taasifame irratti waboon waraana mootummaa muraasa ajjeesuu madditti poolisii humna addaa Oromiyaa tokkoo fi milishaa tokko booji'uu raadiyoonii Dirree Shaggaritti himee jira. Akka miseensi waboo kun jedhu milishaa booji'amerraa meeshaa guutuu hiikuun gara maatii isaatti akka galu gochuu himanii poolisiin humna addaa Oromiyaa booji'ame sun hanga gabaasni kun qindaa'utti to'annoo waboo jala akka jiru ibsee jira. Zoonii Shawaa Bahaa keessa jirra, aanaa Booraa keessa jirra. Waraan kana kaleessa ganama sa'aatii 12 irraa jalqabnee haga sa'aatii 6 walakkaatti lola adeemsisaa turre. Lola san keessatti mootuyyuu waraana nam 5 irraa wareegnee nam 2 irraa boojine milishaa tokkoo fi humna addaa tokko irraa boojine milishichi qawwee fi hidhannoo isaa irraa hiiknee gara maatii isaatti gal jennee gaggeessinee humnichi addaa immoo haga ammaatti numa harka jirti. Lolli adeemsifamaa ture lola waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa inni 5 shiftaadha jedheen waliin wal loluu deema. Waraana bilisummaa Oromoo garuu isa booji'eeyyuu nyaachisee obaasee akka barbaadetti bo'aatee taphachiisee waliin bo'aaree taphachaa jira. Qorannoo poolisii kanaaf taasisaniin mindaa malee bilaashuma dirqamaan sirnicha eeguuf akka bobbaafaman dubbachuu isaa himee diinatu jira
jechuun erganii yeroo bakka itti ergan ga'an diinni uummatuma waan ta'eef tarkaanfii irratti fuudhaa ajajni jedhu itti darbu akka hime ibseera. Waraanni bilisummaa Oromoo akka mootummaan jedhu osoo hin taane waraana naamusa qabuu fi kaayyoof qabsaa'aa jiru ta'ullee hubadheera jechuun waraana bilisummaa Oromoo waliin qabsoo itti fufa malee deebi'ee hin galu jechuun waboo waliin akka jiru miseensi waboo kun dubbateera. Booji'amtichi kuni akka homaayyuu quban qabnetti jira mindaan keessa meeqatu isinii kaffalama jennaan humtuyyuu mindicha haga irraatti waan fudhataniif baay'ina mindaan nu kaffalamuun beeknu jedhaa dabalataan immootuyyuu nuti dirqama deemaa nuun jedhanii diinatu achi jira diinan loltanii nuun jedhanii baanee yoo baanee ofnuyyuu mana namaa dhaanu warra kana dhaanaa diinni warrum kan nuun jedhaniiti uummata kana nu dhaansisanii saneetti erga nuti uummata dhaanu calqabneen booda isin immootuyyuu uummaticha kanarratti reebicha uftanii waliin isinii walitti dhufnee ammootu ergasi immoo amma maaltu sitti dhagama inni gaafannu isin diina nuun jechaa turanii garuu isiniin kunoo arginu akkanaafi namoota yoo fe'atan ufi biranii nama barnyaachif malee namoota miidhaa al namaatirra qaqqabuuf jecha lubbuu keessan dabarsatanidha malee isin namoota akkasiitii miti ani asiyyuun galuu isin waliin qabsoo gaggeessuu fedha guyyaa irraa kanarraa kaasiti lakki maatii keetitti galii jennaan hin galuu yoo asiyyuu jeeti amma didee taa'utti jira jechuudha. Itti dabalees ijoolleen Oromoo mooraa mootummaa keessatti dirqamaanis ta'ee mindaadhaan jireenya keenya mo'annaa jettanii achi seentan waraanichi waraana kaayyoo maleessa waan ta'eef akkasumas sirni abbaa irree lubbuu keessaniin aangoo isaa tikfachuuf yeroo qawwee isinitti kennu ofii keessanis ta'ee qabsoo saba keessanii baraaruuf qawwee gara sanitti garagalfachuu qabdu ture jedha. Humna waraan mootummaa Itoophiyaa kana ta'anii kaayyoo fi akeeka osoo tokko hin beekin duraan waraanni mootummaadhaan maallaqichaaf yookiin maallaqaaf jecha lolaa jedhanii akkasittiin beekamu. Har'a garuu maallaqichallee argachuutti kan hin jirre kaayyoo uummata Oromoo dura Oromoo ta'anii kaayyoo uummata Oromoo dura dhaabbachuutti jiru. Osoo homaa nu badinne osoo sababicha yookiin kaayyoo tokko hin qabaatin. Yoo sababni kun maaliif jedhaniitu gaafatanii nutiyyuu dirqiyan kun mana hidhaatti nu baasaniiti dirqiyan waraan mootummaa nu taasisuu jiranii jedhanii isa himachuu jiranii kun immoo filaawu amma akka dhiiga Oromootiin lolaanii jiran arguu jiranii kaayyoo tokkollee akka mootuu hin qabne arguu jiranii waraanni kun filaa kallattumaan yoggaa dirqiin namni tokko qawwee namatti kennee qawwee qabattee dirqiin dhaqiitii nama jeesii yoo siin jedhame ati diinni kan isa qawwee itti kennee dirqiin nama siin jedhe sani waan ta'eef garagalchanii qawwee isaanii filaan namsan ittiin ajjeesu malan. Umarrattis ilmaan Oromoo qawwee diinaa baattanii kaayyoo fi galma tokko malee saba keessanii fi waraana bilisummaa Oromoon loluuf jirtan waraana bilisummaa Oromoon loluu dhuftanii du'uu keessan waan hin oolleef waraana bilisummaa Oromootti makamuun mala furmaataati. Yoo wareegamtan illee du'a seenaa qabu waan ta'eef kottaa nutti makama. Balballi keenya yeroo hundaa banaadha jechuun ilmaan Oromoo waraana mootummaa keessa jiraniif waamicha godheera. Amseen isaaniif aamuun nuti akka obboleewwan keenyatti isaan ni simannaa simachuufis qophiidha osoo gara kaayyoof akeeka ta'anitti deebi'anii kaayyoof akeeka Oromootti deebi'anii kaayyoof akeeka Oromoon itti rakkachuu jiru kana galmaan ga'anii fi Oromoo fi Oromiyaan ala garbummaa irraa kaaftu dargaggeessa Oromoof Oromiyaarra jiru kanaan alatti namni bibii tokko faranjiin uftee nu loluu hin dandeessu garbummaa Oromiyaa jalaa baasuu hin dandeessu. Kan Oromiyaa jala baasuu danda'u nuyi dargaggeessa Oromoorraa aladne kana jechuudha. Nuyi kun immoo yoo diina taanee wal jala dhaabbanne sirriin ta'u kanaafuyyuu nuti isaan simachuuf qophiidha. Isaan immootuyyuu karaa kana namoonni baay'eenis akkasitti ba'anii karaa kana goranii qabsoo kana akka xumura itti goonuuf namoota baay'eetu fa'iin harka kennatanii karaa qulqullummaatiin qabsoo kana sirnaan akka utumnee galmaan geenyuuf nu gargaaruu jiranii yookiin qabsoo kanatti seenanii kaayyoof akeeka malee duraa lubbuu keenya balleessaa turree jechuun har'a waan gaarii akkasitti deebi'anii hojjechuu jiranii lubbuun isaanii du'a hin haftuu du'uuf qophii waan ta'aniif immoo waan irratti duunu beekuu danda'u qabnaa. Kanaafuu silaa kallattii kaayyoo kanaatti osoo garagalanii waan kana waliin galmaan geenye fedhaa akka obboleessa obbolummaa obboleewwan keenyatti wanni isaaniif dhaamu haguun kanaan jechuu fedha. Hawwii qajeelaatu qindeesse.
Salaaletti waraanni bilisummaa Oromoo milishoota mootummaarraa meeshaa hiikkate. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii gidduu galeessaa godina Shawaa Kaabaa keessa socho'u aanaa Wacaaletti milishoota mootummaan bilxiginnaa hidhachiiserraa meeshaa hiikkachuu beeksise. Miseensi waraana bilisummaa Oromoo tokko raadiyoon Dirree Shaggaritti akka himetti waraanni bilisummaa Oromoo zoonii gidduu galeessaa Salaalee keessa socho'u waxabajjii 10 bara 2022 aanaa Wacaaletti milishaarraa meeshaa waraanaa hedduu hiikkachuu ibsee jira. Miseensi waraana bilisummaa Oromoo kun akka jedhutti aanaa Wacaalee ganda Baachoo Faallimitti magaalaa Kaarraa jedhamtu seenuun milishaa mootummaan bilxiginnaa hidhachiisee waraana bilisummaa Oromoo akka lolaniif ergama itti kennuun bobbaaserraa meeshaa hedduu hiikuu suuraa raadiyoon Dirree Shaggariif ergeen dhugoomsee jira. Milishoota kanneen erga walitti qabaniin booddee waraanni bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa sabaatiif qabsaa'u malee waraana uummata isaa ajjeesuu fi dararuu akka hin taane erga hubatanii booddee gara qeessaanitti deebi'anii akka galan gochuu miseensi waboo kun raadiyoon Dirree Shaggaritti himee jira. Milishoonni meeshaan irraa hiikame kunneenis ergama hangaaraatti mootummaa bilxiginnaa fudhatanii waraana bilisummaa Oromoo irratti duulaa turaniif gaabbuu isaanii himuun lammaffaa gochaa akkasitti akka hin seenne waadaa galuu isaanii himee jira. Kanaan booddees waraana bilisummaa Oromoo bira akka dhaabbatanis dubbachuu isaanii miseensi waboo kun ifoomseera. Dabalataanis xaa'oo mootummaan bilxiginnaa mana kuusaatti galchee itti cufuun uummata dhorkatee mana kuusaa xaa'oo sana cabsuun uummataaf akka qoodan himeera. Namoonni deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa hin kenninee fi gibira kaffalee naga'ee harkaa hin qabne xaa'oo bitachuu hin danda'an jechuun uummata rakkisaa turuu kan himu miseensi waraana bilisummaa Oromoo kun waboon rakkoo uummata isaarra gahuu kamuu rakkoo isaa waan ta'eef mana kuusaa cabsee uummataaf raabsuu himee jira. Kanaan duras waraanni bilisummaa Oromoo aanaa Haroo Wancii Midaaqanyii fi Jalduutti mana kuusaa xaa'oo cabsuun uummataaf raabsaa akka ture gabaasuun keenya kan yaadatamudha jechuun kan gabaaste Hawwii Qajeelaati. Paartiin Sochii Dimookiraasii Uummata Gumuz miseensotaa fi deeggartoonni isaa jumlaan hidhamanii jiran hidhaarraa akka lakkifaman gaafate. Miseensonni fi deeggartoonni Sochii Dimookiraasii Uummata Gumuz lakkoofsaan 1,000 caalan godinaalee naannichaa garaagaraa keessatti hidhamanii jiran akka gadhiifaman paartiin Sochii Dimookiraasii Uummata Gumuz gaafate. Dura taa'aan paartii Sochii Dimookiraasii Uummata Gumuz obbo Darguu Faranjoo yaada raadiyoon Dirree Shaggariif qoodaniin mootummaan bilxiginnaa guutummaa naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti miseensotaa fi deeggartoota paartichaa jumlaan hidhee dararuu irratti akka argamu ibsaniiru. Obbo Darguu Faranjoo akka jedhanitti hoggantootaa fi miseensota koree gidduu galeessaa paartii isaanii dabalatee namoonni hedduun badii tokko malee hidhamanii akka jiran himuun hidhattoonni waamicha karaa nagaa mootummaan taasiseef fudhachuun meeshaa isaanii hiikkatanii leenjiin kennamaafii ture maqaa deeggartoota Sochii Dimookiraasii Uummata Gumuz jedhuun namoonni 200 siqan hidhamanii jiraachuu dubbataniiru. Hidhattoonni waamicha mootummaan taasiseef fudhachuun karaa nagaatti dhufuun leenjiin fudhachaa turan 200 siqan kunneen bakka leenjiin kennamaafii ture qabamanii mana hidhaatti geeffamuu kan himan qondaalli kun mootummaan hidhattoota Sochii Dimookiraasii Uummata Gumuz jedhullee hidhattoota dhaaba isaanii akka hin taane mirkaneessan. Magaalaa guddoo naannoo Beenishaangul keessatti koree gidduu galeessaa dabalatee miseensonni paartii Sochii Dimookiraasii Uummata Gumuz 252 hidhamaniiru kan jedhan obbo Darguu Faranjoo haala qabiinsa mana hidhaa fi dhiittaa mirga namoomaa guutummaa naannichaa keessatti raawwatamaa jiru ammoo dhaabbilee mirga namoomaa fi qaamolee walabaa qorachuu akka qaban gaafataniiru. Dhumarrattis dura taa'aan paartii Sochii Dimookiraasii Uummata Gumuz obbo Darguu Faranjoo nageenyaa fi tasgabbii naannichaa iddootti deebisuuf hidhattoota waamicha karaa nagaa fudhachuun meeshaa hiikkatan kunneen dabalatee miseensota isaanii badii malee godinaalee adda addaa keessatti hidhamanii jiran mootummaan hidhaarraa akka gadhiisu gaafataniiru. Liban Jaarsotu qindeesse. Dhaggeeffattootaa fi hordoftoota raadiyoon Dirree Shaggar oduu narraaf qabannee dhiyaanne kanumaan gammaa ture waan waliin turtaniif hedduu galatoomaa horaa bulaa. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.